teessuma lafaa taabbawaniin dalla'amtee sulula ciisaa kana gidduutti hundoofte. Yeroo faana akkuma bal'ataa dhuftuun lafa raasaa irratti bu'uureffamte kana guutaa amma kallattii maraan taabbawwan gidduutti hundoofte gurra jala geettee yeroo ammaas teessuma akkanaa qabdi. Yoo irraa gad ilaalan argaa fawwattullee fuulduratti bal'ina magaalaa kanarratti dallaa ta'uu akka hin oolle himata. Haalli teessuma magaalaa kanaa amma jiru yoo yaadan ilaalan. Magaalaa bulchiinsa godina Harargee Lixaati. Ciroo moggaasa maqaa magaalaan kun ittiin beekamtu ta'us seensa magaalaa kanarratti baga nagaan dhuftee jettee kan namaan simattu maqaa biraatiin Asaba Tafarii. Kan duraan Ciroon beeku yoo ta'e malee keessummaan duraa Ciroo Asaba Tafarii kana irraa hammam fagaattii jedhee gaafatu oolaaree. Garuu kun maaf ta'a? Deebii isaa qaama dhimmi ilaallatuuf dhiifnee nuti asitti waan kana xiinxalinee magaalaa Cirootii imalaaf kaane. Imaltoonni televezyiinii Oromiyaa har'a magaalaa Ciroorraa imalaaf kaane kun gola kuufama aartii burqaa aartistootaa lafa seenaa qabdu Harar keessa imaluufi. Deemsa keessattis waan ija nu guute ija kaameeraa kennatiinis mana teessanii bakkuma jirtanitti biyyaa wal baraa hanga bakka deemnutti waliin imallaafi. Magaalaa Ciroorraa daandii guddaa gara baha biyyaatti qajeelu qabannee gara godina Harargee bahaatti qajeelle. Akkuma Ciroo kaaniin ganda funyaan diimaatti yoo ol baanu teessuma lafaa kanaan booji'amne. Karaa gamaa gamanaanuu tulluu fi taabbawwan baay'atu gidduu lafa qonnaa fi manneen jireenyaa hallayyaa keessatti burratee mul'atu ija fageessanii ilaaluun nama hawwisiisa. Akkuma magaalota biyya keenyaa hedduu karaa kanarrattis hundeeffamni magaalotaa daandii faana kan wal qabate fakkaata. Asii hanga Dirree fi Hararittis magaalota xiqqoo aanaa fi gandootaa hedduutu karaa kanarratti nama simata. Magaalota karaa kanarratti daandiin keessa nama dabarsu keessaa takka magaalaa aanaa Gooroo guutuu Kaarramiilleeti. Kaarramiilleetti goobanni seenaa yoomuu hin dukkanne karaa guddaa kanarraa goobanii mul'atu ifa galmee seenaa magaalaa kanaaf ta'ee eenyumattuu dubbata. Bara 1985tti garaa haadha isaatii wayita dhalatu moggaasa maqaasaa Abubakar Usmaan Garaad jedhamuun waamama. Hararitti kan dhalate ifaan urjiin dhalattuun gaafasii qarooma hortee kush keessattuu saba Oromootiif ifaa baatii ta'ee ifee mul'atee goobana guutuu ta'ee mul'atee seenaa qubee afaan Oromootiif bu'uura kaa'ee darbee hin hafne seenaa yoomuu jiraatu hojjateen Kaarramiilleetti hojiinsaa yaadannoo seenaatiin dhaabbate. Abubakar Usmaan Garaad yookiin Sheek Bakrii Saaphaloo. Hayyuun Oromoo ogeessi walaloo fi barsiisaa amantaa jedhamuun kan beekamu Sheek Bakrii Saaphaloo barnoota amantaa fi saayinsii afaan Arabaatiin Dirree Dhawaatti baratee ture. Barumsaan nama cimaa fi beekaa akka tures seenaan waa'ee Sheek Bakrii Saaphaloo irratti barreeffametu dubbata. Beekumsaa fi dandeettii qabuunis afaan Arabaatiin kitaabota garagaraa fuula hedduu barreessee yoomiyyuu kan hawwu afaan Oromootiinis sirna barruu qubee afaan Oromoo yeroo jalqabaatiif bocee har'aaf bu'uura kaa'ee bara 1980tti yeroo umriin isaa waggaa 95 ta'u seenaa dhaloota dhufuuf dhiisee lubbuun darbe. Siidaan as Kaarramiilleetti dhaabbate kunis yaadannoo seenaa hayyuu akkanaati waan ta'eef magaalaa seenaa taasisee jira Kaarramiillee. Kaarramiillee dabarraan daandii Harar kanarratti kan biraa magaalota nama simatan keessaa aanaa Meettaatti magaalaa Calanqooti.
kun waggaa 100ffaatti bara 1987tti seenaa jijjiiree yaadannoo goototaa ta'ee siidaan wareegamtoota akka ijaaramuuf bu'uurri kaa'ame waggaa 100ffaa bara 1987tti. Waggaa 117ffaarra har'a ka jirru waggaa 117ffaa kanarratti bu'uurri isaa kun kaa'amee keessa isaatti yaadannoo goototaa kan ta'e siidaan ijaaramaa jiraa itti gorree ilaaluuf jenne. Keessa ol seenneet maalirra jiraa iddoo yaadannoo goototaa kana waliin ilaalla. Mee waa'ee hojii siidaa kanaa ilaaluun dura waa'een calanqoo seenaan kan jedhu kaasne. Uummanni Oromoo jaarraa tokko oliif gita bittoota nafxanyaatiin roorroo irra ga'aa ture qolachaa akka ture seenaan waa'ee kanarratti barreeffame ni dubbata. Seenaa gati bittootaa nafxanyaa uummata Oromoo irratti duraan raawwataa turan keessaa kan seenan hin irraanfanne tokko seenaa calii calanqooti. Bakka amma siidaan itti ijaaramaa jiru kana jechaadha. Iddoon kun Calanqoo Laaftoo jedhamee beekama. Maqaan duraa Amajjii bara 1887 waggaa 117 har'aatti loltoonni gita bittoota Minilik lafa kana weeraruuf waraana erge. Gootonni Oromoo afran qalloos callisanii gabroomuuf kan ilaalan hin taane waraana mootichaa humna qabuu fi uummanni dhugaa qabu lola cimaa wal dura dhaabbatan bakka kanatti. Calanqoo kun duraadhaan walli isaa laga Laaftoo jedhama bakka kun. Gaafa lolli Oromoodhaa irratti teessanii Calanqoo kun amma sadii. Gaafa duraa lama tureni gaafa duraa lola san dura lama tureni. Lammeeffummaa lolli kun asirratti Calanqoo lolaa. Calanqoo caliidhaa jecha irratti booda'an kun. Lola gaafasiin Calanqoonis moggaasa maqaa sadi argatte bakka amma jirru. Calanqoo lolaa, Calanqoo haaraa fi calii calanqoo. Calanqoon lolaa lafa lolli itti geggeeffamu. Calanqoon haaraan ammoo lafa loltoonni lolaan booda haara itti galfatan yoo ta'u, calii calanqoon immoo bakka lolli itti finiinee lubbuun namootaa hedduun itti darbe. Akkitti beeknu guddoo irraa godha geenyu. Calanqoo kun egaa wal lolanii armarraa kun asiin dhufee kun asiin ulaa Cilaaloo janii dhufee kun dubarraan asiin cinkutee gambeelaan naannawee dhufee asiin kaasii wal dha'u jiru huddu dubarraan dhufee akkasitti gatee fixe jechuudha. Bikki kun wanni calii calanqootti jeef akka nama baay'ee dhabar nama biliyoona irra jiru kan asitti dhufe. Amma lafa kana waggaadhaatti qoqotte lafee nama akkana waggaa makiinaan qote xiqqoo malee gaafa amma gaa'inni wanna ta'e malee kaa callaa ol kana ol haruu bara lafeenee waan san ta'e caasitti caljee kaa. Lola calii calanqootiin naannawa kanatti moggaasni lafaa martii seenaa qaba. Lafti korrobbo jaan hoggaa isaan akkasitti dhuman booda roobni xiqqaan roobe asii galaanni baheeti armaan kuteellaa korrobbo lafni jaan kun amma raaree mojoo jaam korrobbo kan jaan sun achiini naannawee tulluu tana duubaan korrobboo sululli isaa akkasitti bu'a jechuudha. Bishaan asii roobeetu galaa dhiiga san fuudhee achitti kayaasu korrobboo jechaa maqaa saniin bahe jechuudha. Dhiiga galaanaatu asii dhiiga mojoo kanaa fuudhee roobni itti roobee dhiiga san fuudhee akkasitti korrobboo san geessee korjeechiin gata. Saniifi korrobbo janii waan korjeefi korrobbo janii. Wanti baga jedhaniin nam lama asiin kabee ni jira hogguu reeffa keessaa lafaa ka'ee galgala hogguu deemu nu fixee miti jennaani kun baga dhumne koottu jedhani baga dhumne taarika ilma ilmoo teenyaallee ta'u dhiigi keenya ni baha koottu baga dhumne jedhanii achiin bahanii jechuu jaarasa maqaaleen bahe achumaani baga ta'an achitti. Bagajan.
Bakar Waaree goota dursaa waraana uummataa lola calii calanqoo irratti hirmaate. Lola keessatti fardaan hirmaatee miilli isaa wayitirraa citetti miilli isaa irraa cituu otoo hin barin lola keessatti hirmaatee gara qe'eetti wayita deebi'u miila cite namni biraa wayititti agarsiisu bakka miilli isaa itti cite beekuu miti miilli isaa cituuyyuu reef akka arge namarraa dhaga'e. Wayita kanatti Bakar Waaree miilli isaa eessa akka buute waan irraa beekuun qabu hagaardhaatti dhabamuu miila Bakar Waaree moggaasuuf jechamaa fi mammaakni hawaasa naannichaatiin beekamu wanti tokko dhabamee hin argamu kan mirkaneessu achi buuteen miila Bakar Waareeti jechuun dubbii jechaa ta'ee seenaa gootichaa kanaa yaadachiisaa tura. Bara 1983 erga hawaasni mirga dimokiraasiitiin buluu eegalee as bakka seenaa kanatti yeroo jijjiiraa dhufee amajjii 6 bara 1987tti lafee wareegamtootaa kun bakka tokkotti dabareef walitti qabamee mallattoo yaadannoo bara baraa asitti akka ijaaramu bu'uurri taa'e. Bu'uurri seenaa kunis bara 2002tti baajata mootummaan ramadee birrii miliyoona 30 ijaaramuuf hojiitti galame. Bara 2002tti kan eegale yeroo ammaa sadarkaa kanarra jira akkanatti ijaaramaa jira. Hojiin isaaniitis bifa gaariidhaan itti deemaa jira jechuudha. Paarsantaa 70 irra jira. Inni kun hojiin isaa paarsantaa 70 irra jira. Ammaan dura xiqqoo ishii sababa baajataatiin duubatti harkifachaa ture hojiin isaa. Ammas hojiilee kana keessaa sibiila bakka sanii ol ba'u kun hojiilee guddaa barbaada. Saantimeetira meetira 32 samii keessa ol fagaata. Isa kanaaf wantoota ittiin hojjetamu meeshaan argamaan ture. Saniif yeroo ammaa meeshaan isaattis argamee jira. Bifa amma itti deemamu kanaan itti deemaa jira. Dura hogguu eegalamu miliyoona 30 kan eegalame inni jiru. Amma yogguu hojjechaa deeman baajanni kun hidhachaa dhufee meeshaalee yogguu dabalaa deemu amma mootummaa irratti ilaalee baajata dabaleefii jira. Gara miliyoona 6 dabalamee fi miliyoona 36 nama wanti kun xumuramutti jiru. Bara kana keessattuu ayyaana dhaabaa fuulduratti itti deemnu kana keessatti xumuramuuf hojiin isaa mootummaanis itti xiyyeeffatee baajannis dabalataan kennamee fi akka xumuramu jala muramee kaawwamee jira. Gaaf xumuramu maal of keessaa qabaatamee guutuun galma kana? Galmi kun akkuma beekamu as keessa iddoo lafeen gootota ammaan dura dhumanii sunis bakka taa'u jira. Iddoo ammas bakka namoonni tokko haa daawwatu iddoo kana ni jira. Mana gadii isaaniis bakka bashannanaa jira. Bakka bishaan itti daakan jira. Iddoo konkolaataan dhaabbatu jira. Inni kun akkuma beekamu iddoo bashannanaati. Seenas qaba. Seenaan isaa tokko Oromoonni yeroo lolli asirra gaggeeffamu san wantoota adda addaa qabateeti kan lola san gaggeessaa ture. Tokko gaashaa qabata, tokko eeboo qabata, bishaan inni qabata. Bishaan san hin qabatuun immoo quluudhaan qabata. Inni kun sanirraa kan hojjetame. Quluu fakkaatti quluurraa hojjetame quluu bishaaniiti. Sarara hojjetamee amma wanti kun dhumee jira olaanaa namana bishaan itti galchanii gubbaarra isaa tolchanii bareechanii hojiin itti eegaluu qofa kanaaf inni kun boodarra bakka bashannanaati bishaan itti kaakan jechaa as keessatti bakka qaamatti dhiqatan jechaa asitti. Inni gamanaa kun immoo kan mul'atu dhugaa kan ilaaltan manni kun jalli isaa tokko gubbaan isaa immoo 5 manni abbaa gadaa tuttuun isaa 5 jalli isaa tokko isa sanarraa kan moggaafamee wanta godhamee bikka keessummaan hogguu dhufte bakka kanatti hogguu bashannanuu dhufte bakka itti haara galfattu jira. Dunkaana adda addaatti jira bakka saamunaa wantoota adda addaa irraa bitatan bakka ammas namoota nama keessummachiisan namoonni keessa haara galfatu jira jechaadhas. Gammachuu waan biraa gartee isiin kun toluu siidhaatiif
waan biraan nu dhaga'ama. Gaafa amman dura gartee waggaa ishee lafa siidhaa kana qabuudhaa deeman kun hin ta'u kun hin ta'u akkamitti jechuu dandeessan. Manguddoon teenya tarreetti dhumte tan irratti dhiini siidhaatti korje sanii yaadattanii hanga jennu takkatti hanga hudduudhaan irra gatteenye waan hudduun irra teenyu takka dhabnullee haa fuudhamtu jechuun akkasi gaafa sana hisaabanii akka namuu danda'e jechuudha. Seenaa Calii Calanqoo siidaa seenaatu nu yaadachiisnan keessa turre. Amma bakka seenaa Calii Calanqoo siidaa wareegamtootaa yoomiyyuu yaadannoof asitti ijaaramee jiru kanaa baanee osoo asirraa hin fagaatiin wayitii misoomni sululaa itti gaggeeffamaa jiru waan ta'eef gaara seenaa maqaa gootichaan mogga'e yaadannoo uumamaa tulluu Bakar Waaree irratti tokkummaa uummataa gaara seenaa misoomaan moggaasuuf hojjetaa jiranitti gorre. Keessattuu aartiin ittiin hojittiin wal kakaasan geerarsa misoomaa baay'ee nama hawwatu adda nutti ta'e. Irtimaaluma dhiiraa waydaa garraandaa gareebe darree namaa najiisa bolee isoo afaanii nama reebe jan amma akkasitti ni darashan. Amma kanaan booda inni oguu darashaa kana yoggaa darashtu hachi aanuus kaasaanuus waliin darasha jechuudha. Gama kiyyaa ni naftu way gama kee mooji amma wayyaa ni tolfatte bolee isoo gurbaa hinaafu mooji. Shamarran akkanaa kanaaf keessatti faarsiste jechuudha waan kana keessatti isaanis suphaata waan nyaatanii fi kana namaa dhiyeessan kanaaf isaanis ni faarsite jechuudha darashii tana keessatti. Daaga murii ciqaayi daayini bishaan oolchuu. Tokko murii harka alaanaa ijoollee oolchuu warri keenya baddaadha yaaboo baddaa allee qorommiidha wallee soogidda nyaatti yaaddee kiyya dullattiin qoromtiidha yan isaan kana ni jajjabeessite jechuudha tun akkana mookkanneedha yaaboo tana duuba amma gurbaa sodaaten baannu yaabolee isoo lolli salaata duuba. Jangama taganamati mita asriitti tunu beekte asrii asooyye yaaboo asrii asooyye lukicha gadin teenye amma asrii jabaatte diina bolee isoo gurbaan beekuu wallaalee akkanaasi tanaafi takka malee sirraa tambiyaan geeyse molaan tambiyaa dhiisiyaa addee tarbiyaan lolaa geeyse ooyiruu warraa guddoo laqaluudha. Naannoinee dhumuudidde adeema labiraa galuudha. Keenyatti ruusa yaabooqa warraatti midhaanii. 55 finne adeesa gaarii ka bishaanii. Faayidaa maalii qabamee akkamitti? Hamilee namaa kana kakaasee wanni kun hamilee namaa ni cimsa jechuudha. Amma ka dhiira kaasirraatti ni cimsa. Reefu caayaa taa'ee if dhaaddatu sun garreen namaa najisa afaan nama reefu kan reefu jiru ka caayaa akkas jiru sani. Ammoo gaal koetu imaamarratti hanga sin geessu ta'etu ittiin hime. Shamarran kun akka hawwan kun akka hojjaa fi kana fidanii maal godha isaan kanaas hamilee isaanii kaasuudhaaf fi isaan kanaas akkasitti wayyaan hidhaa tolfatte gurbaa'inaaf moojii maal jettee akkasitti waliin deemti jechuudha. Roobni naannoo kana roobu akka salphaatti lafa keessa seenuu danda'a. Galaan hin jiru biyyeen ni ittifama jechuudha. Kan ittifame jechuun gabbinni biyyeen ni dabala oomishaaf oomishtummaan ni dabala. Gama biraatiin bu'aan yeroo gabaabaa ammas dargaggeessa hojii dhabiyyee lafti kun kunuunee irratti ijaaramee asitti horii gabbisuu citaas keessaa hammatee kanniisa horsiisuu naannoo kana jalatti kuni bu'aa yeroo gabaabaa jechuudha. Gama fuula duraatti immoo yeroo dheeraa booda qilleensi naannoo ni fooyya'a. Bosonni asirratti dhaabbate kunis ni deebi'ee bakkatti deebi'a. Kanarraayis kallattiidhaan uummanni ni fayyadamaa jechuudha. Kanaaf akka waliigalaatti faayidaan yeroo gabaabaa keessatti argamas ni jira. Yeroo dheeraa booda immoo akka naannoo kanaattis haa ta'u akka waliigalaatti faayidaa irraa argatu jechuudha. Eegaa aadaa hojii fi aartii hojii irratti hawaasni Oromoo afran qalloo kun ittiin wal kakaasu kana hagana waliin turreetti akkuma aadaa naannichaatti fayyaadaa jennee
eebban karatti deebine.